Dhugaa isin jere farsa baay'ee. Meeshaa filtarii abbaaf ni fakkaattu fidanii dhiirri akkamitti hojjechiisaa jedhe. Wara falkaaba. Dhugaa meeshaan ta'e filtarii abbaaf ni isa yoo fakkaatti. Namni dhiirri akkamitti seenatti ni isinitti lixa. Bineensa fakkaata. Bineensa namni waan akkanaa bineettiin bareedduu qabdi. Bineettiin bareedduudhaaf immoo milaachiin duugaan oliin asaa 24. Lazza jira deema sadaliyaadha bitadha itti laxafaatiin irraa ol quuncisa ufumaa irraa qulqulleessa. Daabboo ta'e adii akka itti dhalattee san fidda. Adii bareedduu akka itti dhalattee san argitaa jechuudha. Yaa habiibi. Ati halkanii guyyaa dhiirri naa jaalatu jettee milaachiin faayitaa inni gurraachatee akka filtarii abbaa abdiisan bineensa fakkaata taanaan maaltu sitti dhiyaata? Ofii keetii of laal mana keessa of deebii hir'inni kiyya maali jedhe. Namoonni kabajaa isiniif qabu, namoonni isin jaalladhu, namoonni na jaallattan na of kolcha jechuu barbaada. Jalqaba irratti haasaa kiyya osoo eegalin jaalala guddaan isiniif qaba, kabaja guddaan isiniif qaba, iddoo gaariin isiniif qaba. Garuu har'a akka namni tokko na dura dhaabbatu hin barbaadu. Na of kolchaa ani har'a maraataa keessan keessa isa jalqabaati. Namni maali jennaan gizee hunda miskiina ta'uun gaarii miti waan ta'eef keessattuuyyuu namoonni ulamaa yoo jiraattan, sheekolii yoo jiraattan, manguddoo yoo jiraattan, daa'imman umrii 18 gadi yoo jiraattan dhiisaa deemaa dhiisaa deemaa har'a nan laalina dhiifama isin gaafachuuf bora akka nan koman nan laalina waan isin kabajuuf waan isin jaalladhu akka na laaltan har'a isin hin eeyyamu. Maaliif kuni reedii isin beeytan sana osoo hin ta'in reedii biraatti dhufe waan ta'eef reedii isin beeytan sun har'a hin jiru. Har'a inni gara deeme hin beeku har'a ka jiru nama biraati. Kun reedii biraatti reedii faranjii yookaan Naayijeriyaatti. Reediin Oromoo ka isin beeytan, reediin ilma sabaa ka isin beeytan kan duraanii sun har'a hin jiru waan ta'eef kana nama afaan Oromoo haasa'ee hin beeynatu dubbataa jira deema. Dhugama isinii himaa hundi keessan namoonni keessattuu akka tasaa maaliif deema isiniin jechaa jira beeytanii? Namni gaafa miidiyaa hawaasaa kana fayyadamu akkam godha? Hawaasa keessa taa'ee fayyadamaa, haadha manaa bira taa'ee, ilmoo ofii bira taa'ee, manguddoo bira taa'ee, masgiida taa'ee kana hordofu jira. Sagaleen anarma asii baasu kun immootu bakka isin jirtan kana waan hin madaalleef, bakka isin taa'aa jirtan kana waan waliin simneef daftanii gizee san rifattanii gara biraa deemurra amma odoo ani hin eegalin bakka gizee biraa rabbi khayrii nu dhageessu jedhaatuma deema. Kabaja jechuudha kun amma kabaja. Baalagummaa isinitti agarsiisuu waan hin barbaanneef kabaja isinitti deema. Deemuun dirqama. Dhugaa rabbi isin himaa. Namoonni gurguddaan na dhageeffatan sorry. Reediin isin beektan sun har'a hin jiru waan ta'eef. Namoonni na dhageeffattan namoota ani barbaadu fi dhimmi isa ilaallatu qofa. Amma kallattimaan gama haasaa kiyyaatti jira. Ammallee kan lammaffaa erga namoota gurguddaa geggeesse haasaan kiyya kanarraa kun namoota ilaallanne maqaa isinii kaasa. Haasaan kiyya har'aa kun jalqaba irratti nama kabajaa qabu, nama safuu qabu, nama jaalala saba isaa qabu, nama jaalala maatii qabu hin ilaallatu. Keessaayyuu har'a waa'ee kutaa ganda kiyyaatitti gad deebi'ee dubbachuu waan deemuuf waa'ee Oromoo kutaa biraatirraa dubbachuu waan hin deemneef warra kutaa kiyyaatiif ergaa qaba. Warroonni naannoo irraa dhaladhe irraa dhuftan namoonni ani isin jaalladhu, namoonni ani isin kabaju, namoonni maatii kabajaa irraa baatan kabajamtoonni keenya argitituun immoo kabajamtoonni ummanni sikkoo mandoo, ummanni guddaan, ummanni jaalatamaan, ummanni safuu fi duudhaan dhalate, ummanni waan haasa'uu fi waan hin haasofne adda baasee beeku haasaan koo kan har'aa kun isin hin ilaallatu, isinis hin dallansiisin. Maaliif jennaan
ummata jaalalaa akka ta'e beeka, keessaa dhaladhe keessaa guddadhe safuu beeka, kabaja beeka. Warroota akkasiisaniin ilaallatu. Eenyuun ilaallata? Warra duudhaa safuu hin beekne, warra maatii kabajaa maatii jaalalaa irraa hin dhalan. Walumaa gala warra na tuqan amma zirzirii isaanii booda haasaa keessatti isiniif kaasa waan ta'eef, walumaa gala ummanni kiyya jaalatamaan kabajamaan si koomandoo warri kabajaan guddattanii kabajaa keessaniin jiraataa jirtan na of kolcha. Maaliif kan isiniin jedhe? Sareen ormaa dhuftee na nyaanne saree mana keessatu dalagaa na godhatee halkanii guyyaa akkanan kanaaf kaka'u akka an hamaa ta'u na taasisee jechuudha. Kanaaf beerran jechuudha. Kan bultiin qabne, kan jireenyan jireenya hin qabne, kan namooman hin qabne, kan suuraadhaan suuraa hin qabne, kan maqaa ofii maqaa dhalootaa hin qabne. Fagoo deemtanii obboleessa kiyya. Warri har'a waggaa takka guutuu reedii aadammaana jaartii ormaa deemee kutaa biraati irraa fuudhe jedhee halkanii guyyaa na abaaru. Suuraa jaartii tiyya kabajamtuu ani kabajaa mana keessa waliin jiraachaa jiru halkanii guyyaa garagalchanii ol garagalchan. Koomentii bakka deemne hundatti warroota jireenya itti hadhaa'e wanti isin dalagaa na godhataniif takka takkaan gad isinii baasa. Jalqaba irratti jireenya hin qaban, bultii hin qaban. Maaliif jireenya qaban? Maaliif bultii hin qaban? Shaarmutoota jechuudha. Shaarmutoota amma jiran kana. Shaarmutummaa akkamitti biyyarraa eegalan jechuu dandeessa. Barnoota waan hin qabneef, maatii irraa dhalatan maatii kabaja hin qabnee fi maatii safuun eegganne irraa waan dhalataniif osoo maatii qabaate anamma har'a inda'um yaadachiisa. Har'a wallaahi wabillahi gaafa waan kana dubbachaa jiru viidiyoo ani beeksisa irratti laxafisan maatiin kiyya dhaga'ee akkatti bilbilaa fi noormaalaa fi namni isaan itti dawwalle jiru. Maaliif? Maatii kabajaan guddadde waan ta'eef ilmuma kenna akkana jedhee halkan narratti dawwalaa turan. Hin tuffadharra maatii kiyya sanuu maaliif isaantu akka ani kanatti dirqamu na goose waan ta'eef maatii kiyya irraa bilbila kaasuu hidhee hunda isaanii ofirraa cufee akka isaan isin nan hordofne biloo godhe. Maaliif jennaan maatii kabaja irraa dhaladhe waan ta'eef reedii akkana jedhee jedhan. Jarri sababa maatii hin qabneef sababa bakka dhufanii hin beekneef shaarmuxoonni jechuudha. Dullattiin kab jiruu hin qabne halkaniif guyyaa teettee waa'ee kiyya qanaqqantu. Sanuu waan isin ajaa'ibu summa billaahi laziim ajooftan asirra teetteen anaaf ijaartii xiyyaara situ tuni gizee teetteen haara susan aayilaandii gudduu ofiititti kaa maqaa reeditiin jechuu reedirra. Maaliif namarraa jiifatu hin qabdu. Biyyatti beerran akkana eenyutu shaakala beektanii beerran akkana eenyutu foqoysa beektanii lafar tiise beera tiisen afuufaa turte. Beera tiisen afuufaa turte. Bar nama gaarii miti fireendii yookaan hiriyaa yookaan jaarsaa miti summa billaahi laziim. Beeran tiisen beektanii ta'u horii midhaan eeyidu qaxaramte tiisee tana dhokattee shaqqalataa turte biyyatti. Kun immootu gabaree jechuun warra guloo Gondar Ramar maalii qaxaratan tokko hin jiru ka lafa namaa qotu namoota gurguddaa ka gabaree shaqqalsiifataa ture jechuun maaliif hin kittaananne ka keessa dhaabata akkanatti keessa dhaabata hin nyaata akkamitti dandeettee jiraata. Ka itti jiru waan biraati bar afaan sana osoo hin ta'in waan biraatu itti jira. Gabaree fi tiiseen biyyatti haajaa irraa baatee irraa fixattee afaan bansiiftee gaafa kaanii horii sangaa abbaa gurgursiiftee biyya alaa deemti. Gaafa biyya alaa deemte maal taati? Fireendii qabatti. Fireendii qabatteemi ka biyyatti tiise fi gabareen haajaa isii baay'ee kana barqumna gabiitti fi hiriyaa ofiitti illee san ta'e gaarii dhaabar yookaan jaa argite ka fireendii tiise fi gabareen kun itti taphatee alaa deemte gaafa isiin jireenya qabadha jettu dhiira zabanaan beektan kaa dhiirri zabana ijaazaa si buufata ijaazaa gisee si buufate takka lama si dhaatu malee si fuudhu takka lama hin dhaate gaafa takka lama dhaatu tuni addaan baate maqaadhaaf yoo akkatti ilaalan dubartii fakkaata ofii walitti hin jirtu maaliif walitti hin jirre biyyatti quufamte gaa biyyatti gabareen fi tiisen addaan yayyaasee gad dhiise duuba carraan isiin qabdu maal carraa nama beerran akkanaatu ni qabdu maal inni teettee nama abaaru dhiira oromoo waqqasu meelaan amma
Suudii Dubaay maali kaayiroo biyya hunda hin jirti qabeerra kanaa tatiise fi gabareen biyyatti haajaa isii baate hatta dallaalli jechuudha. Gaafa amma jireenya dhaban wanni isaan ta'anii yaadamaa inni ijoollee keenya keessa eenyuun garaf har'a maali jedhu wayita dhiiratti dawwaltu dhiirri biloogitti si cuqqaalatan ajooftuu hudduu shaaqaa jedheetti ni ari'a. Maaliif dhugaadha kaa shaaqadha. Tana namni hundi irraa dheesse kunis seena dhiirri biyya arabaa baay'isee si jarrabu malee si hin fuudhu. Si jarrabu malee si jarrabu jechuun warra afaan faranjiitiin si tuqee si ilaalu malee si keessa kaa'atu malee si hin fuudhu. Amma hunduu kunis keessa kaate kunis keessa kaate kunis keessa kaate kunis keessa kaate hundi isaaniitu ari'anii jiran gaafirraa maaliif ari'an? Wasaka ka ajaadha tiisatu itti taphataa ture biyya keenyatti hin beektan shaaworiin akka biyya arabaa kun hin jiru. Bishaan gaariin hin jiru. Hammaamni hin jiru. Fincooftee ol kaatee surree ofitti galchitti. Tiisa fi gabaleen itti tumtee waddaatuun hin jiru bishaan hin jiru kaa barzaa fi keessatti hojjetamtimi. Maaltu yaadateetiin bishaan tuqa. Gaafa kana ajaan isii walitti kuusamee gaafa biyya arabaa deemtee dhiirri biyya arabaa dubadhalaa qulqulluu barbaada. Ajaan isii kun ari'a ijoollee hunda. Waggaa jaha dhiirri hundi titaree deememi. Carraan isiin qabdu homaa inni teettee waa'ee bultii namaa qaraqqanu warra bultii qabate. Warri jireenya qabateen jira kaa. Deemtee jireenya nama sanii diiguudhaaf akka kiyyaa maaf kophaan teenne akka kiyyaa kanatti maa ajaa'uu diddee hinaaffaa jechuudha. Warra akkanaa kana warri as bahee afaan banuu jechuudha. Ajooftonni keessattuu gara keennaa dhuftan. Meelaala ijoollee Oromoo kutaa 11 meelaala abbaan fedhe fuudhe abbaan fedhe dhiise maa fuute maa dhiiste namni jedhuun hin jiru. Maaliif jireenya ofii jiraataa jiran maaltu isaan galche maaltu nu galche jedhan. Beerri Harargee hin jirti mee maa wayi beerri Baalee jirti mee maa wayi tan Shawaa jirti Jimma jirti Wallagga jirti mee maan dubbanne ebaluun keenna maa nu jalaa fuudhe ebaluun keenna mee fakkeenyaaf ijoollee Wallaggaa fudhadhaa. Dheengaddaa jaartiin isaa Wallaggaan turte fakkeenyaaf Arfaaseen sababa waliin galleef mumkin yookaan immoo sababa waan adda addaatiif dhiise deeme Harargee fuudhe. Ijoollee Wallaggaa Arfaasee teenna jettee boottee jirti. Maaliif ofitti amanamummaa waan qabaniif dubartiin teenya ofitti amanamummaa qabdi kana dhiiftu kana teerumti jedhanii waan amananiif namummaa namatti waan amananiif abbaa kanaan jenne teenna hoo maaliif wanti sii waccisiisu yoo jiraate jalqaba irratti hinaaffaa gandummaa hamaa takku qabnammoo haqa walii himnu gandummaa hamtuu beerri teenna arsii arrabsiifte warri arsii arrabsiisa summa billaahi laziim ijoollee amma isiniin jedhu tana shaarmuxoota jireenya dhabde jechuudha. Shaarmuxoota namni hundi itti miicatee jireenya dhabdetu warri kabajaa qabu jira ammila wanni afaan nama qabu maal maatii kabajaa qabu arsii kabajaa qabu ijoollee safuun guddatte meeqatu lafa kana jira. Warri akkanaa kun sababa dulloota tanniinii sababa ajootota tanniinii gizee mara arrabsamna kutaalee biraa keessaa gizee mara arsii waqqafama hin argitan soba kan hin qabne polotika irratti nutu waqqafama diinagdee irratti nutu waqqafama miidiyaa irratti nutu waqqafama maaliif waqqafamna beektanii teettetanii waa'ee namaa haasofti buna waa'ee namaatiin dhuydi jana waa'ee namaatiin haasofti sa'aatii ilmi namaa taa'ee roomaansii taphatutti fireendii ofii hojii jaarsa ofii hojiisiin teettee waa'ee namaa haasofti. Sababa kanaan nu arrabsiisan arsiin akkatti gandummaa qabdi nuun jedhan dhiirri kenna kool bahee waa'ee gandaa asoo jiraa jiran. Dubartiin teenya ta kabajaa qabdu ta waa'ee gandaa asootu hin jirti. Warri ganda keenya xiqqeessa eenyu beektanii ekaliyyee arsii liji ekaliyyee baalee shaashamannee liji ekaliyyee itayyaa liji ekaliyyee maalii liji jetti bar arsii kana maqaa arsii baatti bar abbaan qabdu maqaan abbaan jiru anamma fakkeenyaaf kiyya qurreedii Adam jedha abbaan eenyu Adam ka isaanii hoo abbaan hin jiru ebalu arsii liji eessaa dhuftere gabaree ani isiniin jedhe kanatu dhalche gabareen ani isiniin jedhe qotee bulaan kun fiitiise na horii eeguudhaaf achi dhayxetuun dhalchitee maqaan jira amma yookaan amma naannoo keenyatti Amaara kanarraa dhufa gabaree fiitiise naannoo Amaara kabbada asaaminoo minaaminoo kana amma mee suusii arsii jettee tabarattu jira suusii asaaminoo jetti mee wariin qaanfattee dhugaa qabdi asaaminoo ofiin jetti kadhalchi asaaminoodha gabaree irraa dhalatti tiise irraa dhalatti abbaan hin jiru maaliif keessa dhaabata gaa
maatiin isii kabajaan qabu maatiin kabajaa qabu namni maatii kabajaa irraa dhalate nama narrabsu sigalee isiin amma yaasaamminoo lijjechuu irra wanni carraan isiin qabdu ekaluu yaarsi lijjetteetuma teetteetuma nama abaarti miidiyaa hunda bilooki kiyyaamma yoo isin argisiise wallaahi wabillahi ebaali lije maqaa arsii kana guutuu ganda yaamanii fixan maal obboleettiiti abbaan qabdu ati maqaa abbeetii moo gaafattee as baateen dubbattu faamiliin qabdu maaltu ye arsii liji ye maali liji ye asallaa liji shaashamannee liji jechuu isii fidde waan maatiin qabneefi jechuu sharmuxoon kanaaf anatu muka hudduutti fisale kana booda ilmaan sharmuuxaa jechuudha anatu akkatti isinitti gattume ajooftonni wallahi summa billahi beera akkanaa tana mee guyyaa tokko jaazaa buufadhaa laala ajaan isii mana keessa sin teechisu halkan tokko jaazaa buutee keessattuu kifilii oodaa kana ofitti cuftee rafta taanan hinduuta guyyaa lammaffaa bannoon fangasiin si qabee fangasiin ajaan funyaane jechuudha dhiirri xayyafee ajaa isaaniitirra wasaka isaaniitirra qaamni isaanii kun gabareen isiniin jedhu uftiiseen isiniin jedhu kun itti guure ajeesse baakteeriyaa kana dhiirri ittiin kalaa'u dalagaan isiin godhatu qabdu carraan addunyaa kana irratti isii dhaabe bultii namaa seentee baxabbatu kana malee waan biraan qabdu ka kanaaf beerran maqaa arsiitiin daldaltanii arsii maqaa balleessiiftan innaa taachuun libdaalaachuu anatu miidiyaa kanarraa isin balleessa ilmaan sharmuuta arsiin ani arsii maatii kabajaa qabu keessaa dhaladhe la gootota jawaar isin beektan ilma gootaatti arsii isin har'a arrabsiisaa jirtan kana keessaa dhaladhe isin ka arsiin bakka hin buune ka abbaa keessan ka maatiin keessan hin beekne maqaa arsiitti sirra baatanii nu arrabsiisanii anillee akkasin arrabsu na taasistan ilmaan sharmuuxaa jechuudha sharmuuxoonni kana booda anatu afaan isin qabachiisa haadha manaati jala dhayxee koomentii barreessu miti waan takka goota taanan anatu muka hudduutti isin cabse haadha manaan mootu summa billaahi laziim haamilee keessaniif jedhee of qabaa ture kana booda immoo jireenyi maal akka ta'e isinitti agarsiisaa isin guba isin wachiisa isin maraacha jechuudha haadha manaa kabaja qabdu kabajamtuudha osoo kabajaa qabaatu baatte akka isin waggaa tokkotti haqqiftanii jechuudha silaa gadi baate likkii keessan isinitti himti turte garuu hin beektan isin har'a dubartiin biyya qabdu biyya dhirsa ofiitti deemti silaa beektanii kabajaa qabaattanii arsiin maal jetti niitiin takka niitiin namaa jechuudha haati manaa namaa takka fakkeenyaaf amma isin ijoollee jimmaatirraa dhufteemi isin tun har'a arsiiti malee ta jimmaatii miti hin beektan malee horii akka taatan arsiin akkasitti beekti arsiin safuu fiduudhaa beektu intala jaarsa takka intala gosa teennati jedhanii ilaalan gosa arsii seentee jirtarra isin hin beektan malee silaa har'a osoo kutaa biraati miti namni biraati dubbate namni fuuldura dhaabbatee irraa dubbatuu qabu ijoollee teena ture maaliif intala teenna jettee amantii arsii dubartiin biyyan qabu har'a harargee takka gaafa fuudhe intalli sun ta'u warra harargeetii miti tiyya ta arsiiti ta gosaati intala gosaa aadaaf safuu beektanii ree kana baroodoo aadaaf safuu beektanii waan akkanaa dubbattan kabajaa gootaniif sila dumaashii teenna jettaniin sila obboleettii teenna bareedduu teenna jettanii maaliif hin beektan waan akkana kan isin beektan kan isin ittiin dhalattan arraba gabareedhaan tumamu tiisadhaan tumamu isinii galee deemaa gaafadhaa hayyoota Oromoo deemaa gaafadhaa maanguddoota Oromoo duudhaa arsii keessatti dubartii takka alarraa gisee fuudhan kabajaa akkamiitu malaaf jedhaa dhaqaa gaafadhaa ilmaan sharmuutaa waa'ee arsii keessatti beektan maqaa arsiitiin daldala eegalii arsii lijee galu arsiin hudduu teessan haasaltu ilmaan sharmuutaa innaa taachuu dubbaadha hin qaanfattanii maqaa arsii baafattanii gaafa afaan bantan amma akka keessanitti reediin arsii arrabsuu dhufe jettanii hudduu bantanii ilaalaa turtan warra maqaa arsiitiin daldalu balleessuu dhufe kaayyoon hin balleessan leemmootu arsiis bakka hin buutan ofis bakka hin buutan deemaa goondarii keessatti inda'uun goondarii iyyuu sun innaa taachoon libdaallachuu ilmaan sharmuutaa jechuudha ajooftota gizeen alaagu summa billaahi laziin nama meeqatu natti gizeen aanaa ta'u taayilaandee kana ga'u kan akkatti of keessa geettee haasofti akka waan reediin gochaa jirutti gizee maqaa kiyya yaamtu kana haayilaandisantu keessaa taphata yoo maqaa kiyya yaamteen arrabsin yoo maqaa jaartii tiyyaa yaamteen arrabsin simmeetiin irraan ba'u gizee amma jaartii tiyyaa arrabsan akkamitti ilaalan sammuu ofii keessatti akka waan na gubbaa ta'anii haasaa jiranitti bakka isiisan bu'anii innaa taachuun libdaa ani ajooftuu wawwasaka akka teessanii tana meeshaa kiyyaanii miti haayilaandii kanaan isinii tokko wasakoota jechuudha akka abjooftanitti haftan
kana boodammoo takkattiin ta'e gabbayiitiniin reedii jaartii reedii jedhii dubbadhu na mataa kee gaggaragalchee haadha ta'e abbaa ta'e qabrii keessatti arrabseetiniin akka ati of jibbitee miidiyaa kana jibbitee baddu si godha. Ani nama miidiyaati bar ani nama sooshaal miidiyaa amata 10 ol fayyadame bara 2010 irraa eegale miidiyaa hawaasa har'an eegale ijoollummaa kiyyatti eegale osoo barnoota hin xumuriin barataa kutaa 6 ta'eetiniin kan miidiyaa fayyadamuu eegale. Koola bara 2010 akka faranjiititti nama miidiyaa eegale. Har'a tiktookiin gadi ba'ee suuraa duuba kaattee hudduu bantii jechuudha. Wasakoota haadharaw maa haadharaw naataa jollibda. Ani hunda caalaa kan na gubee sammuu kiyya na nyaate maalinni osoo namni jabaan na arrabsee rakkoo miti. Maqaa ganda ani irraa dhaladhee baafattee akkan ani hin dubbanne afaan qabdee barjaa. Maqaa ganda irraa dhaladhee ebaluu arsiili jette ganda ani irraa dhaladhe ganda kabajamaa kana akkaan arrabsuuf kaka'umsi isaan hin goone jiru. Isatu afaan na qabe agarraa sodaadhee isinitti hin fakkaatin. Waggaa takka guutuu gaafa isin nama artan. Eenyutti deebisa jedhee of qabaa ture. Kunoo maqaan isii arsiidha. Mee eenyutti deebisatu ganda irraa dhaladhe irraa dhuftee namittiin tun. Eenyutti deebisa jedhee diriin afaan qabamaa ture. Dhugaadha ka mee eenyutti deebisa jedha kenna. Of arrabsuu ta'a jedhee callise. Of arrabsuun dirqama waan natti ta'eef dhufee of arrabsaa jira. Amma bara of arrabsaa jira isin hin beektan malee anamma of arrabsaa jira. Nu arrabsisiistan kaa maqaa keenya of keessaa qabdanii arsiitu akkana ta'edhanii. Ijoollee kutaa biraa maal nuun jetti yaa jedhan. Ijoolleen maal arsiituun yoomuma naqqaati jedhan. Ijoolleen maal arsiituun gisee hunda maal gandummamaa fi maal baarsiti jedhan. Warra akkanaa kanatti arsii maqaa balleesse. Arsiin nagaa rafteetuun bulaa jirti. Arsiin miliyoona 17 oli miliyoona 18 akkas. Baay'inni isaanii miliyoona meeqa? Jara kana jara hooleyyii tanniini kun warri maqaa kenna balleessee Oromoo. Dhiirri kenna nagaumaan ta'aa jira. Dhalammaan teenna tuni ta jireenya hin qabne maaloo jireenya keessan deematiniin carraaqadha. Aboo riskiin rabbii harka jirti. Rabbiin laa taqnatu min rahmaan jedhe ofirra abdiin irraa hin kutatinaa rahmanni rabbii bal'aadha abdiin irraa hin kutatinaa abdiin kutatinaatiin ajaa'aa akka keessan illee ta'u barbaadadha billaahi aleekum. Jireenya namaa keessa seenaan jireenya jannata fakkaatu keessa jira. Wallahi jireenyi kun naata'e keessa jiraataa jira. Namni adir kun jiru. Fu'a jedhee jechuudha. Rabbi jedhaatiin rahmanni rabbii bal'aadha. Ajaa'aa akka keessanii barbaadadha yaaki. Ani hin danda'u ana doo danda'e ishee dhugaadha doo wasaka keessan ajaa keessan danda'ee hojii jiraachuu danda'e. Maaksii chaayinaan bitisan illee ta'u kaadheen jiraadha hin danda'amu. Dammoo namni tokko nama 2 nama 3 nama 4 ol hin danda'u. Ani beera hagana baay'atu beera kuma meeqaa kana fuudhee danda'a. Maal dhiirri Oromoo jiru maa maqaan balleessitan. Aboommoo wallaahi wabillahi dhiirri teenna tabaalee kana tooma. Angalata qabaasirratti dhiirri teenna tabaalee. Wallahi osoo isin jiraatu baattanii biyyeen nu nyaatte baga jiraattan abbo. Hagasuu isin tunurraa qaqqabaa jira. Qilxifinnaa kana qabdanii beeytanii jajjabina faxxaan fixnatii kana qabdanii irraan kaattan aboo dhiirri baalee baga jiraattan. Osoo isin jiraatu baattanii biyyeen nu nyaatte beerri gannuntee jirtu. Misintu xiqqoo mataa nurraa qaqqabaa jira taftafii kana jaalattan baay'ina qabdanillee dubartiin hin baay'attu baalee hin baay'isawee. Oromiyaa keessa bakka dhiirri itti baay'attu baala. Shawarran immoo arsitti baay'atti. Kutaaleen birallee waluma madaalama. Dhiirri baalee ture osoo beeratana nurraa gadi qabuu baatte. Wallaahi wabillahi hin jiraannu. Bangali illee asumaan galata qabdan abbaa warri Bangali. Namni afaan Bangali beektan lakkoofsa tokko barreessa galata afaan Bangali itti naa himtanii. Osoo Bangaliin jiraatu baatte. Beerri teenna ajooyitoonni tunniin jechuudha wasakoon nama warra nama jireenya hin qaban isiniin jedhu kun. Haganaan hin jiraachisan. Bangaalitu nurraa gadi qabaa jira. Dhiira teenna tabaalee gargaare. Galatooma. Nu isinii eeyyamnee jirra. Isinii eeyyamnee jirra nurrumaa callisiisa. Fuudhuu baattanillee yoo fuudhuu baattanillee maaksillee kaattan funyaanitti qaraqaradhaatuma nurraa gadi callisiisa. Beerri waan kana argannaan hin dubbattu. Warri ol bahee dubbatu kuni warri ol bahee akkatti iyyuu kun waanuma kana dhabe bar rakkinni biraan jiru. Rakkinni biraan jiru bar jara kenna. Maal waa jira rakkoo siyaasaa isaa jira rakkoo nama dhuunfati. Osoo namnummaan namarra mee ila fakkeenya ofirraa fudhadhaa abbo ijaazaa qabdaa jennu boqonnaa dhalaa wayii hojii beellama yookaan immoo fireendii qabdaa jennu. Mee sa'aatii teetteetti nama arrabsituun qabdaa yoo dandeesse takka bilbilaan fireendii ta'e hojjaa sooftu. Yoo kana dadhabde
ijaazaa yookaan wal bira teettanii laayifii keessa roomaansii hojjettan yoo kun hundi hin jiraanne yoo carraan itti qabdu maal inni akka warraan amma siin jedhu kana teettee waa'ee manamaa haasa'uudha jechuudha. Piliis afaan baangaalii horii beeytan lakkoofsa tokko barreessa. Baangaaliif galata galchuu barbaada. Tadhiironni teenna gadi qabdee dadhabdee ijoolleen teenna obboleeyyan biyya tabaaletillee gadi qabdee dargaggoonni teenna. Tasanirraa hafe mootu hin jira kaa hunda ijoolleen teenna amma qilxefinnaa qaban sii galee. Yaa dhiira baalee wallaahi ana biraa galata ilaa qiyaamaatiin narraa qabdan jechuudha. Silaa kanaa ol halkanii guyyaa dalagaa na godhatan osoo isin jiraatu baattanii biizii nurraa gootan kaakisee ijaasaa itti tumtan nurraa callisiiftan aga tokko maaliif hin dagatti hin qabbanaaf kaawwan isin barbaaddu sun. Dhiirri maaliif ijoolleen baalee jedhe beeytanii Oromiyaa keessa dhiirri baaleen baay'ata. Dhiira bichaa baay'atti ijoolleen baalee. Shamarran baalee fudhadhaa ismaartii nama narrabsan abbaan barbaade Gondaritti heerume abbaan barbaade Goojjamitti heerume abbaan barbaade hiike abbaan barbaade fuudhe dantaa isaaniitii miti. Oromiyaa kutaa kora tokko hunda ilaala. Teennummaan parsantii 5% warri jireenya hin qabne warri miidiyaa kanarra jiru. Ila waa'ee Arsii keessaa baasanitti hima. Ijoollee Arsii shamarran Arsii jalqaba irratti warri bultii qabanii fi warri maatii fi kabajaa qaban miidiyaa iyyuu fayyadaman harki caala. Maaliif? Yoo jaarsa qabaatte aadan teennatuun waan baay'ee jabeessitti beeytanii safuu waan jedhu tokkotu jira. Miidiyaa waan banattu sodaatti yoo jaarsa qabaatte harki caaltu. Yoo banattellee hin seentu bakka arrabaa bakka maalii kana jaarsi hin dhiisu. Yoo fireendii qabaattellee akkasi tiktook iyyuu yaadattu. Yoo maatii kabajaa qabaatte mootu miidiyaa makanaa yookaan hin fayyadamtu yookaan maqama ofiitiin fayyadamtee waan akka raayyaa waan akka maalii kana fayyadamti. Tunniin warri amma maqaa nu balleesse maqaa Arsiitiin dhufan kunniin hoo maali warri isin warra akka reebisan jechuun warra tiisota. Kanaaf kana booda summa billaahi laziim anatu mataa keessan irra deeme jechuudha. Anas ta'ee jaartii tiyyas ta'ee nama takkatti afaan bantataadhaan hudduu keessi bansiisa ilmaan sharmuutaa jechuun wasakoota. Uffata keessan jijjiiradhaa qulqullaa kotta nadiifataatiin kudhan fuudhuun danda'an diidi kaayyoon kiyya ganaa fuudha hin fuune ammas. Kula jaartiin tiina bira jirtin dhageetti kana meeqa fuudhuuf karoora qaba. Barbaada jira gammatti. Barbaada jira. Ma amaaran taan, ma Tigreen taan, ma Walaayittaa, ma Hadiyyaan taan qulqulluu taanan dalaan dibbin godhee fuudha. Mee laala akka wallaalummaa nuti taphate laala obboloonni keenyaa biyya faranjii jiran kun gisee faranjii fuudhan. Bakka akka normaaliititti ilaalan. Kutaa biraa gaafa fuute akka eebititti waan ati ilaaluuf fide maaliin? Yaa obboleessa kiyya. Kanaaf ganaa fuudhuuf deema hin waccanii isintu ofirratti laallataa jechuudha. Isin waccisiisaa jechuudha. Kan duraan kabajaa fi adaba isinitti godhaa ture hundi kee summa billaahi kabajaa fi adaba kee anatu si dhoorgaa jechuudha. Innaataa cholibda ajoota huccuu keessan miiccadhaa qaama keessan qulqulleeffadhaa kana saphii keessan akka rifeensa raasatitti dhooftanii deemtan san milaaciin ofirraan faaqina. Milaaciin faayitanii meeshaa teessan akka gurbaan afarsoon jedhe san fiiltarii abbaa abdii fakkeessanii meeshaa teessan namatti fidina. Dhugaa isin jedhe farsoon baay'ee. Meeshaa fiiltarii abbaa abdii fakkaattu fidanii dhiirri akkamitti hojjechiisaa jedhe. Warra falkaawaa. Dhugaa meeshaan ta'e fiiltarii abbaa abdii isa yoo fakkaatti. Namni dhiirri akkamitti seenatiin isinitti lixa. Bineensa fakkaata. Bineensa namni waan akkanaa bineettiin bareedduu qabdi. Bineettiin bareedduudhaaf immoo milaaciin duugaan olina isaa 24. Lazzaa jira deema sadalii haadha bitadhaa itti laxxafaatiin irraa ol quuncisa ofumaa irraa qulqulleessa. Daabboo ta'e adii akka itti dhalattee san fidda. Adii bareedduu akka itti dhalattee san argitaa jechuudha. Yaa habiibi. Ati halkanii guyyaa dhiirri naa jaalatu jettee milaaciin faayitaa inni gurraachatee akka fiiltarii abbaa abdiisan bineensa fakkaata taanaan maaltu sitti dhiyaata? Ofii keetii of laal mana keessa of deebii hir'inni kiyya maali jedhe. Hir'inni kiyya maali jedhe. Amata tokko dubartii amata tokko utubaa jijjiirannee jira. Kafaantiin jijjiira. Qaamni namaa kun adeemsa ol guddataa deemuun dargaggummaan namatti ol bahaa deemuun dafqi kee kun baakteeriyaa mataa ofii uumataa jechuudha. Baakteeriyaa mataa ofii qulqullinni waan jiraan. Sa'aatii itti teettee waa'ee kiyyaa haasoftu sa'aatii itti teettee waa'ee haadha manaa kiyyaa haasoftu san
deemteetiin hin qulqulleeffattu uffata kee mana kee qaama kee bobaa kee maali bobaan kee shayxaana fakkaata asii daabboon kee filtarii abbaa abdii fakkaata dhiirra kamisi kalaa wasakoota haadha jechuudha wasak namnummaan qulqullu meelaadha wallaahi billaahi warraan garraa na arrabsu keessa warraan garraas baya afaan nabbanu keessa an dubartii qajeelaa bareedduu tokko tan nagayaa takka yoo akkatti ilaalte beeyta warra nama shurufkaa qabu akkatti ilaalte beeyta nama shurufkaa jechuun ajaa shurufkaadhaa warra arge namni beerri ajooftuudha akkanumatti beeksifti mata makana gizee hidhattee dhuftu warra tuttuultee dhufti haffante jechuudha as keessa maaltu jira baakteeriyaan ajaa'iba haffante rifeensa ofii quban qabdu isii waa'ee kiyyatti intalti asiin tuutumaa ajaan kuni ka isiin hidhatte gama keessatti gurraajate dafqarraa jechuudha asiin qunxaan isiin kaa'atte akkas maaliif of dagatte isii waa'een isiin irra ooltu waa'ee reeditti waa'ee kiyya haga sa'aatii waa'ee kanatti dubbattu san deemteetiin wasakoota kana ofirraa yaaste an akka beekutti dubartiin biyya arabaa qulqulluu nadiifa uffata irra diratti kaboor ittiin deebine paantii irra diratti kaboor ittiin deebine tuutmaajaa irra diratti kaboor ittiin deebine shaashii irra diratti kaboor ittiin deebine beeka malee har'allee shaashima san uffattee dhaarrositti borillee amata tokko guutuu nama shaashima tokko irratti argaa turetu guddate jaran maqaa isaanii dhahee feemasii godhuu hin barbaadu ka jalaa rabbitu beekaa jechuudha ka gubbaa haga nagaa saati teettee waa'ee namaa xiinxaltu deemteetiin kanan gootu hin qulqulleeffattu mee dhiirri haa dhabamu mee dhiirri gasi qabu haa dhabamu gaafa san gisee sakkootu nu komadhu ani qulqulluu akkanaati ani bareedduu akkanaati dhiirri akkamitti naa dhufuu dheeni nu komadhu gaafa san dhugaa keessi himna yookaan akka bineensaa akka ra'ee gammoojjii summa billaahi laziim laa hawlaa walaa quwwata billah yoo hunda haasa'an waan badata afaanii nama ba'a akka ra'eetitti dubartiin akka ra'eetitti ajooftu maali jarra kennu ofirraa duute mee sa'aatii waa'ee namaa haasoftu waa'ee ebaluu xiinxalaa ooltu waa'ee bultii namaa xiinxalaa ooltu kana maaliif qulqullina kana hin eeggannedha kanaaf nulleen arrabsiisina maqaarsii hin balleessina warri maqaarsii balleessitan kana booda anatus hin balleessa arsii ummata kabajamaa keessaa baane san warri xiqqeesse hoolayyaa makkaan isiniin jedhuu kan beerri arsiita akkanaati akka jedhamu kan godhe ajooftota har'aa kanneen jechuudha warra amma isin himaa jiru kan maqaa kenna gad xiqqeessitan rabbiin isin haa xiqqeessu ilmaan haadha rabu isin warri nu cabse isin akka nama keessa mataa ol qabanneen deemu jaalala namaa kenna laal ijoollee dargee dhalaa jimmaa laal dhalaa shawaa laal tuni mana tidak wal tidak bitti natti ndawale asra tete wasak nashil libdalish takatin das jala tete natti ndawale holayi haara nada jallabta sigale furadu demiti kesa tume jamaran denata arar ke tanni falala shita sinufat durya sinufat shuf jamaran jimma shuf كل سيفتي ثانية قتني ديمان شوف شمرة ولا جا شوف شمرة شوا كرنا فكين جبردا إجولة تنلله كل ثلالا ورا نما ميديا رسبيا فاني بدن لالا كل ما زاني ورا فيديو كفاقتي فتوبة لالا ورا واي نما نازوغني ورا كبا جامبر في تاجر لالا فرنا شمرة تنجرا فقوي يندكنا ديساو هرر جي شوا بال ديساي شمرة متين نتان كبا جاكب kama ganda keessa ganduma teet irraa dhufte ta miidiyaarras baate nama narrabsin ta kabajaan maatii ofii waliin ta'aa jirtu ta kabajaan viidiyoo waraabame qofa gadhiifataa jirtu ta waa'ee namaa naasofne shuuf viidiyoo si ilaalte tiniin bareedumaa fi qulqullummaa isii murteessite warri nama arrabsu kun ofitti qaanfaturraa wasaka ajaa ta'urraa viidiyoo ofii mataa ofii hin qaban suuraa mataa ofii hin qaban barsi ajaa'iba namni atiin kun ka ofii saalfatta qabiti waa'ee namaa haasofta dhalatuu keetti ka saalfattu jiraachuu keetti ka saalfattu dharaa jarana warri nama arrabsu amma holayyii waa'ee kiyyaa fi waa'ee jaartitii halkanii guyyaa haasoftummee viidiyoof jalaa qabdi maa sodaatti namaa miti isin ofitti akkamitti uumaa rabbiin isii uume kanatti akkamitti saalfatti qulqullummaa hayaa rabbii kenneef bishaan akka biyya arabaa akka halkanii guyyaa akka roobatitti yaa'u kana keessa qulqulleeffattee bareeddee uffata gaarii uffattee as baatee video surah fi batassu ka indanden akkamitti nama arrabsu isii dandeessise
gisii akkana jira yoona gisee barreessitu qubee yu qajeelatti hin barreessitu maaliif qamaaca'ee jechuudha hindi kattuka hin qulqulleeffatu kireemii maal dibattee akka dhalaan jettu kanaaf anatu likkii isin galcha jechuudha ajooftonni kana booda gaafa isin qulqullooftanii dhuftanii nama nagayaa taatan kabajaan natti haasoftan kabajaan isin deebise waa tokko jira amma waan isin ajaa'ibu isin achi na abaara ana akka isin eebbisu barbaadanii ati rasaasa darbataa ana akka timaatimii nyaata sii darbuu barbaadda hin ga'u kana booda ati rasaasa darbitaan boombii darbeetiniin si dhoosa ati rasaasa darbitaan boombii darbee si dhoosa jechuudha annaa taachoon libda summa billaa lati waliif gattee naa jechuu isin duraanuu nama callisu kabajaan jaalattaniifi ammootu ani akka dhiirattitti anaa miti darbitanii jaartitti quba ila quba gatanaatti ni yosin tuytan likki keessan kasanitti maana jechuudha situ jaartitti yana jalatti bulfata jaartitti yasin na jala bulfata anatu bulfata hinaafa magana gee maali hinaaftan taatanii argamuudha namni waan gaariitti hinaafa hinaafuun keessan gaarii garuu waan hinaaftuuf sadoofi